Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Tookiyoo irratti geggeeffame ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Seenaa shaampiyoonaa kanaatiin Itoophiyaan waggoota 34 booda meedaaliyaa warqee malee deebite. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaander Atileet Silashii Sen qabxiin argame uummata Itoophiyaa hin madaalu dhiifama gaafanna jedhani. Komaander Atileet Silashii Sen dhabamuu qabxii kanaatiif sababoota turan ibsanii jiru. Kofa naashinaal tiimiin wanna diigameef lammaffaan immoo maanajerotaaf hayyama kan kennu warra atileetiksii wanna ta'eef ijoolleen kan filataman kaampaaniiwwan adda addaa yookaan maanajeroowwan adda addaa kan leenjisaa maanamis immoo leenjisaawwan adda addaa wanna ta'eef akka gareetti hojjechuu hin dandeenye. Rakkoon kun kan alana mudatee miti kan jedhan Komaander Atileet Silashii Sen kufaatiin atileetiksii Itoophiyaa erga eegalee bubbuleera yeroo dhiyootti furmaanni kaa'amu akka qabu ibsanii jiru. Federeeshiniin kun riifoormii akka barbaadu hin beekna. Nutis ka waldorgommii addunyaa kana inni guddaadha atileetotaafis biyyaafis guddaadha isaan dura yoo goone komiiwwan adda addaa fi fedhiiwwan adda addaa wanni jiraniif nu jalaa jeeqama jenneet isa san hin goone garuu amma koree hojii raawwachiistuu keenyas murteessineerra baatii 3 yookaan baatii 4 booda gara riifoormiitti akka gallu. Qophii dorgommichaan dura tureen atileetota, leenjistootaa fi maaneejeroota gidduutti waliif abboomamuu dhabuun qabxii dhabame kanaaf sababa guddaa ta'us ibsanii jiru. Fedhii adda addaatu jira. Asitti qarshii baay'eetu atileetiksii kana keessattuu biyya alatti wanna naannoof isa wajjin wal qabatee fedhii addaatu jira. Qooda fudhattoonnis hin jiru, leenjistoonni hin jiru, atileetonni hin jiru, maanajeroonni hin jiru, miidiyaanis hin jira. Akkuma ati jettees immoo federeeshiniis jira, mootummaanis jira. Jarri hunduu qooda fudhatu jedhee yaada. Komaander Silashii Sen shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa kun haala leenjii keenya akka ilaallu fi akka federeeshinichaatti hojimaata keenya akka sakattaanu nu taasiseeraas jedhanii. Dhimma atileet Dirribee Waltajjii wal qabatee ibsa kan kenne pirezidaantiin waldaa atileetota Itoophiyaa atileet Yimaana Tsaggaayee baantaayitaa farra qoricha humna dabalata Itoophiyaa fi gareen fayyaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa hojii isaarraa eegamu sirnaan bahuu dhabuun akka hanqinaatti kaasee jira. ተስፋ ከምናደርግባት ነው ኦሎምፒክም ለዓለም ሻምፒዮናም አንዷ ስለሆነች ድሪቤን አትሌቲ ኦሎምፒክ ፊ ሻምፒዮና አዱኛ ረቲ አብዲራ ቀምኑዳ ናዶ ፊ ገሬን ፈያ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኢሼ ገርጋሩፍ ያሊን ጎዴ ቃወ ቀባ ሞቱማኒስ ዲማ ከና ኢላሉ አከቀቡ ሆጀቻ ጅራ ኮሚን ገመ ከናን ጅሩ ኢረደደቢን ሙልአታ ጅራ ዋን ተሄፍ ኢላለሙ ቀባ Kawalii galaatti kufaatii atileetiksii amma mudateef bakka bu'oota irratti hojjechuun dirqama ta'uu kan kaasan Komaander Atileet Silashii Sen madda atileetotaa kan taate Oromiyaa irratti hojiin guddaan hojjetamu akka qabus ibsanii jiru. Burqaan atileetonni naannoodha keessattuu Oromiyaadha. Oromiyaa irratti maaltu hojjetamaa jira waan jedhu biiroo ispoortii Oromiyaa wajjin waan tokko haasaa jira. Federeeshinii atileetiksii Oromiyaa wajjinis waan tokko wanti jalqabne jira. Dhuguma achitti hojjetamuu qaba. Nutis piroojeektiiwwan adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti qabna. Kanaafuu kuni bara darbeef goota muraasaatiif wanti baname yookaan immoo wanti hojjetamne akka jiru hin mul'isa. Kanarratti hojjenneeti hin sirreessinaa. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa Jaappaan Tookiyootti geggeeffameen Itoophiyaan meedaaliyaa meetii 2 fi naasa 2 argachuun addunyaarraa sadarkaa 22ffaan xumuruun ni yaadatama. Gulaalli waancaa addunyaatiif gareen biyyaalessa Itoophiyaa taphattootaaf waamicha taasisuun ni yaadatama. Kanaan wal qabatee karra eegan garee biyyaalessa Itoophiyaa Awwakar Nuuraa sababa miidhamaatiin garicha alaa ta'uu isaati jechuudha. Gulaalli waancaa addunyaatiif Itoophiyaan taphoota ramaddii ishii hafee kan taphattu ni ta'a. Kanaanis leenjisaa Masaayii Tafarii taphattoota 20 fi waamicha kan taasisanii kana keessaa tokko kan ture karra eegaa jalqabaa garee biyyaalessa Itoophiyaa Awwakar Nuuraati. Ta'uu miidhamaatiin garee kanaan alaa ta'eeti kan jiru. Itoophiyaan Ginii Bisaawoo fi Burkina Faasoo waliin taphattuu fi taphattoota kanneeniif waamicha kan goote. Odeeffannoowwan maddeen alaa kan qabxiiwwan liigota Awurooppaa irratti fuulleffatan itti waan darbu Premier League England torbee jaffaadhaan kaleessa Arsenal dirreetiin ala St James Park irratti daqiiqaa dhumaarratti goolii galcheen qabxii 3 argateeti jira. Gareen Michael Arteta tapha kaleessaa irratti keessattuu boqonnaa deebii caalmaa taphaa fudhatee taphateeti jira. Arteetaan
kilaboota yookiin direewwan irratti taphatee hin milkoofne keessaa Seent Jeems Paark isa tokko ture. Kanaan ala Itaadii fi Anfield irratti ni rakkata. Ragaaleen kanuma kan addeessanii kaleessaas kanuma argaati turre. Hamma daqiiqaa 84ffaatti Newcastle United abbaan dirree jechuudha goolii 1-0 dursaa ture. Goolii Nick Waltermeed daqiiqaa 34ffaa irratti galcheeni kan dursaa qabatee Newcastle United. Arsenal sana booda yaaliiwwan hedduu taasisaa ture garuu boqonnaa dura milkaa'uu hin dandeenye. Boqonnaa deebis hamma daqiiqaa 80 afraffaatti goolii galchuu hin dandeenye. Daqiiqaa 84ffaa irratti Michael Merino jijjiiramee kan seene jechuudha gooliin galche. Gara taphaatti akka deebi'an taasiste daqiiqaa 96 irratti daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa 6 irratti jechuudha. Gabriel Magalhaes gooliin addaan itti bu'ee galche. Arsenal qabxii 3 akka argatuuf gargaarteetii jirti. Gareen Michael Arteta kaleessa qabxii 3 milkeeffachuu isaatiin garaagarummaa dursaa deegichaa waliin qabus gara lamaatti dhiphisuu danda'eetii jira. Gaa kanaanis Arsenal qabxii isaa 13 gahuudhaan sadarkaa lammaffaatti ol dhufeetii jira. Tapha kaleessaatiin keessattuu taphattoonni garichaa hedduun ga'umsa fooyyee mul'isanii jiru. Jijjiirraa Michael Artetaan boqonnaa deebii taasise milkaa'aadha kan ture akka waliigalaatitti jijjiirraa hedduudha kan taasise. Arsenal kaleessa injifachuu isaatiin gareen kun bara nagaa tilmaama shaampiyoonummaa kilaboota argatan keessaa tokkodha. Kanaanis tilmaama kana eegsifachuudhaaf gara sararaatti waan deebiidha kan fakkaatu gareen Michael Arteta jechuudha. Tapha kaleessa irratti taphataan sarara ittisaa kilaba Newcastle United Liverpool miidhamee dirreedhaa bahee jira. Taphataan kun taphataa murteessaa kilabichaati. Miidhamni isaa kun cimaa ta'uu hin oolu jedhameetii jira akka BBC'n gabaasetti yoo ta'e. Miidhamni taphataa kana Newcastle United taphoota itti aananiif gatii kaffalchiisuu danda'a jedhamee jira. Gaa miidhamni isaa kun hammam jedhamee beekamuu baatus garuu miidhama cimaa akka ta'uudha kan tilmaame. Arsenal erga bara 2022-23 as kubbaa rogaarraa gooliiwwan 36 galchee jira. Kun Premier League Englandin garee jalqabaa isa taasisa. Garee jalqabaa qofa osoo hin ta'in gareen isatti aanee kubbaa rogaarraa goolii hedduu galchuudhaan jiru. Garaagarummaa goolii 15tiin Arsenal kan caalu. Egaa kilabiin kun hagam kubbaa rogaa fayyadamaa yookiin gara gooliitti geeddaraa akka jirudha. Kubbaa rogaa qofa miti kubbaa dhaabbatanirraa goolii galchuudhaan jechuun rukuttaawwan adabbii irraa goolii galchuudhaan garee jalqabaatti Premier League England ni egaa keessattuu jijjiirama akkanaaf hojiin guddaan kilabichi kubbaawwan dhaabbatan irraa akka gara gooliitti jijjiiramaniif leenjiin inni kennu olaanaa akka ta'edha. BBC'n kan barreesse. Arsenal kaleessa mo'ateeti jira jechuudha. Taphni biraa kaleessa taphatame kan Aston Villa fi akkasuma Fulham gidduutti geggeeffamedha. Aston Villaan barana injifannoo jalqabaa tapha itti galmeesseen goolii 3-1 injifachuu danda'eeti jira. Aston Villaadhaaf Ole Watkins akkasuma McGinn fi Boyendan taphattoota goolii injifannoo galchanidha. Aston Villaan egaa tapha kaleessaa kanaan goolii 3-1 yoo injifatu Ole Watkins daqiiqaa 700 booda goolii galchuu danda'ee jira. Taphataan garee biyyaalessaa England Ole Watkins egaa goolii galchuudhaaf rakkachaati ture yeroo jalqabaatiif yookiin bara kana yeroo jalqabaatiif Aston Villaan qabxii 3 yoo milkeeffatu inni immoo daqiiqaa 700 booda goolii galchuu kan danda'e jechuudha. Premier League England kanaan sanbata dursaan Premier League England Liverpool osoo hin eegamin Selhurst Park irratti goolii 2-1 kan mo'ame. Taphni kun egaa tapha hawwataadha kan ture. Morkiin kilaboota kanneen gidduu ture baay'ee bashannansiisaadha kan ture. Daqiiqaa 97 irratti egaa goolii injifannoo Palace Eddie Nikitaan taphataan duraanii Arsenal galchuudhaan Palace qabxii 3 akka milkeeffatuuf kan gargaare. Bara kana ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jira Crystal Palace tapha sanbataa sanaanis qabxii 3 milkeeffachuu isaatiin Premier League England bara kanaatiin qabxii isaas fooyyeffachuu danda'eeti jira. Kilabiin kun egaa jalqaba daqiiqaa
saglaffaa irratti goolii isaa galcheeni kan dursaa ture goolii kanaan hamma daqiiqaa 87ffaatti dursaati kan ture daqiiqaa 87 irratti jijjiirame kan seeni Federico Chiesaan goolii qixxeessituu galchee ture sana boodas taphattoonni Liverpool goolii biraanii dabalu jedhamee eegamus garuu Palaas yaaliiwwan jajjaboo taasisaa ture daqiiqaa 97ffaa irratti Nikitaan haala dinqii ta'een gooliin galchee qabxii 3 Liverpool akka dhabuu fi barana yeroo jalqabaatiif liigichaan akka mo'amu taasisteeti jirti. Palaas haala nama dinquun qabxii 12 sadarkaa sadaffaa irra taa'ee jira. Kilabiin kun egaa taphattoota kanneen akka Izeefaa gurguree ture ammallee garuu garichi garee cimaa ta'uu isaa argaati kan jirru. Taphoota torbee 6 keessaa 3 injifatee 3 qixa ba'ee tapha tokkos hin mo'amne liigichaan hamma yoonatti gareen hin mo'amin Crystal Palace kilabichi hagam ga'umsa ajaa'ibaa irra jiraachuu isaati kan namatti mul'isu. Gareen Arne Slot tapha jalqabaa isaa mo'amuu isaatiin qabxii 15 achuma sadarkaa tokkoffaarra kan taa'u ni ta'a. Maaliif Arsenal qabxii 13 sadarkaa lammaffaatti kan ol siqee garaagarummaa qabxii lamaatti gidduu isaanii kan jiru. Gareen Arne Slot barana gareen isa dhaabuu hin jiru jedhamaa turus keessattuu daqiiqaawwan dhumaarratti goolii galchuudhaan gareen kun Premier League England keessatti garee daqiiqaa dhumaarratti goolii galchuudhaan injifatu kana dura kuma lama jalqabbii 2090 xumuraa irratti garee Sir Alex Ferguson ijaaranii wal fakkeessaati kan turani ta'us garuu garichi daqiiqaa dhumaarratti ufumaafu goolii keessummeessuudhaan qabxii 3 dhabuu danda'eeti jira. Selhurst Park irratti qabxii 3 dhabuu kan danda'e kanaanis imalli dhibbeentaa dhibba injifachuudhaan imalaatii ture jalaa dhaabbachuu danda'eeti kan jiru jechuudha. Sanbata taphni biraa taphatamee fi qabxiin hin eegaminitti galmaa'e kan Manchester United reetiin Brentfordin galchii 3-1 mo'ameedha. Gareen kun ammallee garee ga'umsa isaatti deebuu dadhabe ta'eeti jira. Goolii daqiiqaa 8ffaa irratti akkasuma 20ffaa irratti Igor Thiago galcheen Brentford dursaa kan ture. Sana booda garuu gara taphaatti deebi'ee ture yaaliiwwan jajjaboo taasisaa ture. Manchester United daqiiqaa 26ffaa irratti Benjamin Sheshkoon goolii jalqabaa Manchester Unitediif tapha galcheen goolii 2-1 boqonnaa bahanii boqonnaa osoo hin bahin dura garuu peenaalitii argatanii turan warri Manchester United taphataan garichaa fi dursaan taphattoota garichaa Bruno Fernandes peenaalitii sana galchuu hin dandeenye karra eegan Brentford haaluma salphaatti kan jalaa deebise. Tapha kana boodas Brunoon akkaan kan komatamaatii jiru Manchester United haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e rakkoon bara darbe yookiin kufaatiin qabxiin dhabuun bara darbee bara kanaas irra deebi'uu akka danda'udha. Sadarkaa 15ffaan xumuruun ni yaadatama kilabichi. Jeensanii daqiiqaa 95ffaa irratti goolii hawwattu Brentford goolii 3ffaa galchuudhaan Manchester United Brentfordin goolii 3-1 kan mo'ame. Egaa kilabichi qabxii amma galmeessaa jiru kana leenjisaa kilabichaa Ruben Amorim hojiirraa geggeessuu akka maluudha maddeen kan addeessanii. Taphni biraa sanbata taphatame kan Itaaliyaatti Manchester Cityn ga'umsa ajaa'ibaatiin Burnley galchii 5-1 injifateedha. Manchester Cityn adeemsa keessa gara ga'umsaatti deebi'aati kan jiru. Kilabichi gooliiwwan 2 Haaland, Nunez fi akkasuma taphataan Burnley Stevie 2 garee isaa irratti galcheen goolii 5-1 kan injifate. Antoonidha goolii tokkitti Burnley mo'amu jalaa hin baasin kan galche. Haaland barichaan goolii 8ffaa galchee jira. Taphataan kun egaa goolii 2 galchee kubbaa goolii taate tokko daqiiqaa 61 irratti Maatiyaas Nunes kan galche isaatu mujjeesse. Garuu ga'umsi Jeremy Doku taphoota as dhiyoo irratti mul'isaa jiru garee Pep Guardiola akkaan gargaaraati kan jiru. Kilabiin kun egaa taphoota torbeewwan dabarsine kan gula Champions League Awurooppaa dabalatee jechuudha ga'umsa olaanaadhaan kan injifataatii jiru. Taphni biraa kan Nottingham Forest Dressa irratti Burnley'dhaan goolii 2-1 mo'ameedha. Sunderland barana injifannoo sadaffaa isaatti kan galmeesse. Tottenham Hotspur Wolves waliin goolii 1 qixaan xumuree jira. Leeds United akkasuma Bournemouth waliin goolii 2 qixaan kan xumure. Premier League England kana qabxii 15 dursaati kan jiru. Liverpool akkasuma qabxii 13 Arsenal, Crystal Palace qabxii 12 sadarkaa sadaffaa, Tottenham 11, Sunderland 11, Bournemouth 11, Manchester City
10 qabaachuudhaan sadarkaa 1 hamma 7 jiru qabataniiti kan jirani. Akkasuma La Liga Spain torbee torbaffaadhaan Barcelonaan gool 2-1 Real Sociedad injifachuudhaan dursummaa liigichaa Real Madrid irraa fudhachuu danda'eeti jira. Darbii Madridin sanbata Real Madrid goolii 5-2 Atletico Madrid mo'amuun isaa ni yaadatama. Bara kana ga'umsa gaarii mul'isaa kan ture gareen Xavi Alonso gaafa sanbata darbii Madridin goolii 5-2 kan mo'ame. Kanaanis malli injifannoo dhibbeentaa dhibbaa jalaa dhaabbateeti kan jiru. Serie A kaleessa AC Milan gool 2-1 Napoli injifachuudhaan liigicha dursuu eegalee jira. Napoli liigicha dursaati kan ture.